Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaa ajaa'ibaa kana inshaallah mee dhaggeeffadhaa, hiriyoota keessaniifis qoodaa. Waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namaaf murteesse, waan Rabbiin namaaf kenne hunduma isaayyuu jaalatuun barbaachisaadha. Arkaana iimaanaa jahan keessaa inni tokko qadaa'aa fi qadaratti amanuu. Qadaratti amanuun arkaana iimaanaa keessaa isa tokko jechuudha. Waan Rabbi namatti murteesse, waan Rabbi namatti galche jaalachuun barbaachisaadha. Mee seenaa ajaa'ibaa kana inshaallah dhaggeeffadhaa. Guyyaa tokko bara tokko keessa abbaa qabeenyaa, nama qabeenya guddaa qabu, nama sirriitti qabeenyaan beekamu tokkotu ture. Nama aqlii qabu, nama hayyuudha, nama sammuu sirriitti qabu ture. Abbaa qabeenyaa kana jalaa fardii cimaan wahii, yaa farda ta'ee fardi matti tokkoo miti, fardi sangaan, fardi cimaan wahii jalaa badee iddoo hidhamee, iddoo foonaa galuu achi jalaa baqatee badee. Booddee abbaa qabeenyaa kana, nama hayyuu kana, fardi cimaan, fardi sangaan kun jalaa baduudhaaf xiqqootti dhagahame qalbii isaa keessa. Booddee namni abbaa qabeenyaa kana jajjabeessina jedhanii, ka fardi jalaa bade kana jajjabeessina jedhanii isa jajjabeessuudhaaf itti dhaqani. Itti dhaqnaan abbaan qabeenyaa kun maal jedhee, hayyuudha, nama Rabbi hubannoo isaa kenne jirana jedheen. Fardi bade kun badiinsi isaa sharrii ta'uu maaltu sin beeksise? Bar khayrii naa ta'uu danda'a. Baduun isaa kun naaf khayrii ta'uu danda'a. Alhamdulillah, waan Rabbiin kiyya naaf murteesse jaaladhee jedheetiin Rabbuma isaatti shakkaree osoo hin komatiin, osoo wanti biraa itti hin dhaga'amin Rabbuma isaa galatoonfateetumaan dhiise. Bubbulanii guyyoota hedduu booda fardi isaa sangaan kabade sun faradoo biraa kan saharaa yookaan badhee keessaa, barahaa keessaa faradoo biraa ka olii gadi fiigan ofitti makatee farda isaa waliin faradoo biraa, faradoo hedduu qabateetiin dhufe. Booddee namni baga gammadde jechaataaf itti dhufe isa gammachiisanii jechuudha. Seenaa kanarraa maal barannaa? Wanti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf murteesse tokko yoo zaahiratti ilaallu yookaan gubbaa isaa kana yoo ilaallu sharrii nutti fakkaatuu danda'a. Garuu keessa isaa osoo kalaallu ta'ee khayrii nuu qabaatuu danda'a jechuudha. Faradoon namicha kana fardi badhe farda tokkocha, faradoo biraa ammoo ka bahara saharaa keessa deeman yookaan ka gammoojjii keessa badaniitiin walii gadi deeman, ka achi keessa badaniitiin walii gadi deemaa jiran qabatee faradoo hedduu ta'eetiin galeefii jechuudha. Namichuma kana yeroo tokko jedhan ilma isaa harki citee jedhani. Osoo akka tasaa waa hojjetu harki isaa irraa cite jedhani. Booddee ilmi kee akkanas jalaa ta'e jedhee namni ammallee jajjabeessuudhaaf itti dhufe. Abbaan maal jedhee, dhiisa, alhamdulillah, khayrii maaf ta'uu danda'a jedheetumaan Rabbii isaa galatoonfatee cadhise. Guyyaa kaan mootiin biyya sanii, ka biyya san bulchaa ture, dhufee jedhan maal godhee, namni martuu gama duulaa deemuu qabdanii, biyyaaf dargaggeessa ta'ee umrii dargaggummaa namni gahe, dargaggeessi gama dirree lolaa yookaan giddaajii gaheedhaan kana deemuu qabdan jedheetiin mootiin ajajee jedhani. Ajajuma mootii kanaan dargaggeeyyiin hedduun guuramuu eegalani. Ilma namicha abbaa qabeenyaa kana bira yoo dhaqan harki isaa citee jira. Sababa harki isaa citeef jecha mootichi namni akkanaan hin barbaachisu jedhee, isan barbaannu isa nurraa dhiisaa jedhee isa dhiisee jechuudha. Namoonni kuuwwan ni du'anii jedhani. Xiinxallaa osoo mucaan kun harki isaa cituu baatee inni illee silaa nama duula deemee giddaajii deemeetiin achi du'u ta'uu danda'a jechuudha. Garuu qubni isaa irraa cituun isaa sharrii osoo hin ta'in khayrii ta'eetiin argamee jechuu booddeen isaa. Kanaafi seenaa kanneen lamaan irraa wanti barannu maalidha? Waan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf murteesse tokko yoo gubbaa isaatti ilaallu sharrii ta'eetiin nutti mul'atuu danda'a. Garuu haa galatooffannu. Barataan tokko fakkeenya osoo qabxiin ka isaaf hin dhufne ta'ee, qormaata fakkeenya qormaata biyyoolessaa osoo ka kufu ta'ee, qormaata san kufuun isaa jireenya kufee jechuudha miti. Wanti sun khayrii isaa hin qabuuf yookiin Rabbi isa kuffise
yookaan waan biraattu khayrii isaa qabaaf jecha rabbiin akkas godhe ta'uu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf jecha waan rabbiin subhaanahu wa ta'ala nuuf murteesse haa jaalannu, mee ni'imaa qabnu mararratti alhamdulillah jennu. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Salaamun alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.